hedduu soorratama. Ammatti garuu nyaata namoota hedduu biratti filatamaa fi barbaadamu ta'aa waan dhufeef yeroo hunda soorratama. Nyaanni hancootee madda galiis ta'eera. Hancooteen irra jireessaan hidda yookiin hundee isaati kan nyaataaf tolu. Baalli isaas akkasuma godina Qellem Wallaggaatti aanaalee jiran keessaa aanaa Sayyootti hedduminaan oomishama. Biqilaan kun qilleensa badda dareef gammoojjiitti ni oomishama. Lafa keessas hanga ji'a 3 tura. Waqtii jala bultii ayyaanaa jijjiiraa bara haaraa naannoo ji'a gayyaarraa ka'ee oomishni isaa gabaaf dhiyaata. Odeeffannoo keenya kanaan garuu faayidaa hancooteen dhiiga dhangala'uu dhaabuu, lafee cabe wallaanuu fi haadholii da'an jabeessuuf oolu irratti xiyyeeffan. Hancooteen nama dhibameef akka qorichaatti tajaajilu tokko waggaa tokko hanga 2 lafa keessa kan turu yookaan ammoo isa dilbii jedhamuun beekama. Jaarsoliin godina kana aanaa Sayyoos hancooteen nyaata aadaa yeroo dheeraaf turuu fi hawaasa godinichaa biratti beekamu ta'uu himuun dura Oromoon akka qorichaatti dhimma itti bahaa jedhu. Guyyaa ayyaana sana nimti wal jibbeellee wal waamee farsoo isaa bordee naqatanii daabboo toshanii hancootee affeelanii ollaan wal waamee afaan nagaadhaan waliin haasee waliin nyaatee dhuga. Guboo waggaa 12 jedhu lafa keessa ture sana namni gaafa cabu akkuma la jedhamee dubartiin gaafa deessu wal'aansaaf hin barbaachisaa jedhu. Daakamaa tumamee bullaa'ee aduutti qoorfamee sorbaa isaatti dhugama. Sorbaa isaa dhuganii wal'aansaas iddoo qorichaatti gargaaramu. Tumanii bulleessanii mooqa isaa obaasu nama kana. Lafee isaa kana akka nama funyoodhaan walitti akkisiitu fuudhee walitti akkisee raawwatee walitti hodha. Suruma kan jedhamu tokko immoo baalli tokko jira. Isa immoo yoo itti naqanii inni immoo caalaadha. Egaa dubartoota da'aniifis yoo irratti miixuun itti hammaatee xinnoo hin miidhamu ta'ee hancooteen kun gaariidha. Qulunfudii kana barbaree kana hancootee daakamaa kanaan laannee afaan keenya nama dhukkubsate kana nama dhiigitti baay'ate. Yoo dagaa dingataatiin ta'es yoo mukarraa lafa dha'es yooma sababii adda addaatiin dhiigisaa dhaabbachuu dide hancootee kana laala. Dhimma kana dhugeeffachuuf ammoo Yuunivarsiitii Dambidoolootti barsiisaaf qorataa kan ta'an kaadhimamaa Dookter Abel Saaqaa dubbifne. Kaadhimamaa Dookter Abel Saaqaa biyya Hindiitti digirii 3ffaa barataa jiru. Qorannoo hedduus qoricha aadaa Oromoo irratti taasisaniiru. Hancootee irrattis. Nutis hancooteen akkamiin fayyaa namaaf akka oolu gaafan. Hancooteen lafa keessa yeroo dheeraa ture hojjetanii dhiyeessanii yoo nama cabe tokkoof kennanii lafee sana walitti harkiseetu fayyisaa jechaa turan. Inni kun maalidhaa? Kollaajiin wanta jedhamu lafee keessa jira jechuudha. Lafeen gaafa cabu kollaajinii kana hin ijaaraa jechuudha. Sababiin isaa albuudota akka kaalshiimii fosforesiif keessaatii qaba. Hancooteen wayitaa ayyaanaa qofa soorratamuu hafee yeroo kana barbaachisummaa isaa dabalaa waan dhufeef madda galiis ta'ee jira. Aadde Mitikkee Taambiruu kanneen madda galii isaanii godhatanii magaalaa Dambidoolootti hojjetaa jiran keessaadha. Nyaata irrattis waan hundumaa irra caalaa ukkaamsaanis hojjetama mana kana keessatti.